Yoo akkam jirtu nagaa keessanii nagaan isiniif haa ta'u baga nagaadhaan dhuftanii har'ammoo final examiif qophaa'uuf kan isin gargaaru chapterii 3 keessaa kan ba'e gaaffii 52 paartii jalqabaa true false gaaffii 10 kan of qabu wajjin laallaa kanaaf baga nagaadhaan dhuftanii isiniin jedha bagara Bonanza Wisdom channel dha warri haaraa taatan subscribe godha yoo isinitti tole share like comment godha Gafi final life sagargaru gafi chapter 3 keessa beelalu tufna instruction irra eegalla an assistant professor abaya dagafa Dredra University irratti akkuma kanaan dura wal gargaaru keenya itti fufna jechuudha. So let's read the instructions. The instruction says that true or false. Right true if the statement is correct and right false if the statement is incorrect on the space provided. Jedha Dubbiin asirratti barreeffame kun himni kun dhugaa sirrii yoo ta'e dhugaa jedhi barreessi himichi sirrii miti yoo ta'e immoo soba jedhiiti bakka siif kenname barreessan. So the first question says that Shachter-Singer theory of information of emotion is a two-factor theory due to its cognitive appraisal jedha akkam jettuun kana asirratti turuu jedhamee barreeffamee jira. Akkuma beekamu theory emotionidha sadiitu jira. Afurtu jira. Inni jalqabaa James Langeedha. Inni ittaanu Canberradha. Sadaffaan asirratti argaa kan jirtan kana Shachter-Singeridha. Arfaffaan immoo Lazarus'idha. Waa'ee Shachter-Singer sadaffaa kana dubbachuu jira jechuudha. Maal jedha? Shachter-Singer kan jedhamu kuni jedha namtichi kun gaafa dubbatu. Two-factor theory jedhama. Maqaan isaanii kan biraan two-factor theory jedhamaadha. Dhugaadha. Garuu two-factor theory jedhamu isaa qofatu hin ta'in two-factor theory kan isa jechisiise maalidha? Akkuma iddoo kanatti argaa jirtan it is the cognitive appraisal element. Theory of emotion arfanuu jiran keessatti wantootni sadii commonly walumaa galatti theory kana arfan kana keessatti kan argaman. Inni jalqabaa subjective experience yookiin stimulus inni lammaffaa physiological response yookiin deebisaa qaama inni sadaffaa immoo behavioral response yookiin deebisaa miiraa yookiin deebisaa amalaas jennu san jechuudha. Kanaaf haa ta'uutii garuu Oguu dhuftanii theory sadaffaa argeessan cognitive appraisal kan jettu dhuftee gidduu galte jechuudha. Akkuma kanaan dura baranne. Kanaaf sababa kanaaf two factor theory jedhama. Kanaaf kun akkuma asirratti argaa jirtan deebiin isaa dhugaa bareedduudha jechuudha. It's a very nice true. Kun sirriidha. Lammaffaa intrinsic motivation is more persistent than extrinsic motivation in terms of time and effort. Intrinsic motivation in extrinsic motivation caalaatti jabaatee itti fufaa jedha. Yeroodhaanis effortiidhaanis. Akkana jechuun dhamaatiin goonus yeroon irra turrus kan intrinsic motivationiitu caalaa jechuu jira. Akkuma beekamu type motivation lama jira jenneerra intrinsic dha extrinsic dha. Intrinsic jechuun kaka'umsa keessaa dhufuudha gammachuu keessaa nagaa keessaa argachuudhaaf extrinsic jechuun immoo kaka'umsa alaan namatti dhuftuudha jechuudha. Wanta alaan argatan externally motivated yommuu ta'an maallaqa argachuuf ta'uu danda'a, beekamtii argachuuf ta'uu danda'a, hamilee argachuuf ta'uu danda'a. Isaan kun extrinsic jedhamu. Intrinsicin garuu gammachuu keessaa jechuudha. Kanaaf extrinsic kan jedhamu kaka'umsi alaa kun motivationin alaa kun external motivated yommuu ta'an wanti nuti alaa argannu sun dhaabbatee jira hin dhaabbatu. Fakkeenyaaf maallaqa argachuuf hojjenna yoo ta'e maallaqa sun hin jiru taanaan dalagaa sana dhaabna jechuudha. Kabajaa argachuudhaaf waa tokko goona ta'e kabajaan sun hin jirtu taanaan waan goonu sana dhaabna. Kanaaf intrinsicin garuu badhaafamte dhiiftee si kaffalame dhiisee ati kan itti feetu keessoo keetti gammaduudha waan ta'eef itti fuftee dalagda jechuudha. Fiigicha yoo ta'e ofii keetii gammaduudha, jabaachuudha, cimuudha. Saniif intrinsically motivated taatee keessa keetiin kakaatee kaka'umsa kee qabda taanaan itti fufta. Garuu kanatti dalaga ispoortii dalagduu fi fiiddee tokkoffaa bahuudhaaf, fiiddee jajamuudhaaf, fiiddee maallaqa argachuudhaaf yoo ta'e maallaqa sun hin jiru yoo ta'e tokkoffaan baatu yoo taate, jajamtu yoo taate ni dhaabda jechuudha. So that is the difference of
kun true ta'a jechuudha. Kun true ta'a. Intrinsikiin sirrumatti extrinsik caalaa jabaa akka ta'e ni hubanna. I'm angry because I tense up. I'm angry because I'm sweating. I'm angry because I am shivering. I am angry because my heart is beating fast. Walumaa galatti kun maal jedha? Ani aareetiin jira. Sababni isaa qaamni koo hollachuu jira, qaamni koo cinqamuu jira, qaamni koo dafquu jira, qaamni koo onneen koo garmalee rukutuu jira jechuu jira. Kuni gaanii tiyoorii eenyu ta'e tiyoorii James Langi ta'e. James Lang tiyooriin isa jalqabaati jenneerra akka James Lang jedhutti jalqaba subjective experience stimulus yookiin waan nama naasu yookiin waan nama gammachiisu stimulus sana dhufa. Itti aansuudhaan immoo physiological response deebisaa qaamaatu itti fufa. Itti aansuudhaan sadaffaatti kan dhufu deebisaa amalaa yookiin emotion kan jennu sana jechuudha. Akka namicha kanaatti wanti kuni sirriidha jechuudha. Physiological response waan jiruuf. Physiological reaction waan jiruufani aare yookiin nahe. So yeroo hundumaa gaaffii akkasii guddubiftani kamtu physiological response dha kamtu immoo emotional response. Emotional response yookiin behavioral response kan jennu angry jettu kana. Inni dhumarra dhufeennaan physiological response subjective experience itti aanee dhufee jennaani James Lang theory ta kanaaf deebiin kun ka sadaffaallee dhugaa gaarii taati jechuudha. So it's true. All right. Arfafa. Sensory memory stores limited amount of information for a very short period of time. Sensory memory ni odeeffannoo xiqqoo yeroo xiqqoodhaaf qabataa jedha. Egaa gosoota memory sadii jira jennee dubbanneerra. Sensory memory, short term memory fi long term memory jira jennee kaasnee jira. Isaan kun immoo kan isaan irratti qoodamanii bal'ina qabannoo odeeffannoo isaaniitii fi dheerina yeroo irratti akka ta'e dubbannee jira. Stage of theory jennee jira. Haa ta'uutii egaa jalqabarra kan dhufu sensory memory kan jennu ilaaluu, arguu, suufuu, qaqqabachuu kan ta'an ta'uu isaanii hubannee deebiin kanaa maal ta'a? Sensory memory stores limited amount, like large amount of information dha jechuudha. It stores large amount of information. Kanaafiyyuu deebiin kanaa soba ta'a jechuudha. Deebiin kanaa soba ta'a jechuudha. So the answer is false. The answer is clearly, the answer is false. The answer is false. So two large amount jedheera ta'e silaa true ta'a jechuudha. Number 5. The longer the rehearsal, the less likely the information is passed to long-term memory. Akkuma beekamu odeeffannoon sensory memory irraa gara short-term memorytti, short-term memory irraa immoo gara long-term memorytti akka darbu dubbanneerra. Sensory memory irraa kan sensii goone kara short-term memorytti darbuudhaaf attentionii barbaada. Xiyyeeffannoo jechuudha. Short term memory irraa immoo gara long term memory gara bakka hin banneetti darbu yoo barbaachisamu rehearsal barbaachisan. Rehearsal gosa lama jira. Maintenance rehearsal dha, laborative rehearsal dha. Maintenance rehearsal jechuun repetition dha, irra deddeebi'uudha, xiinxaluudha jechuudha. Elaborative jechuun immoo waan kanaan dura beekanii long term memory kee qabanii wal qabsiisanii qabachuu jechuudha. Fakkeenyaaf maqaan koo Abbayyaa yoo ta'e maqaa koo qabachuu barbaadan hidhaa laga Abbayyaatti wal qabsiiftanii qabatan elaborative rehearsal ta'a jechuudha. So as keessatti kan jedhu the more you rehearse the less you remember dha walumaa galatti. Ammuma rehearsii gootu yoo baay'ee rehearsii goote xiqqoo yaadattaadha. Kanaaf yoo hedduu yeroo dheeraadhaaf rehearsii goote baay'ee yaadattaa false jechuudha. False. This is false. Number 6. Gaaffii lakkoofsa ja'affaa. Psychologists categorize memory into 3 processes based on its span and duration. Psychologistoonni memory bakka sadiitti yookiin adeemsa sadiitti kan isaan qoodanii ispaaniidhaa fi duration irratti hundaa'aniiti jechuudha. Ispaanii isaatiif duration isaa jechuu jira. Kun soba. Sababni isaa psychologistoonni memory bakka adeemsa sadii kan isaan qoodanii ispaanii irratti hundaa'anii miti duration irratti hundaa'anii. Duration ispaanii irratti hundaa'anii bakka sadii kan qoodamu akkuma kaasee sensory memory, short term memory, long term memory kan jedhaman stage dha jechuudha. Ammatu bakki kun ishee process jettu kun iddoo kanatti argaa jirtan kun sila stage jettee taate 3 stages
jettuu jettee taate dhugumatti kuni turuu ta'a ture jechuudha. Steejiin ispaaniidhaaf duration irratti hundaa'e waan godhamu. Kanaaf amma deebiin kana walumaa galatti false ta'a jechuudha. So this answer gonna be false because the statement is wrong or incorrect. Number 7. Asking the name of a person to tell it to another person is a sensory memory activity. Maqaa namaa gaafattee namatti himuudhaa fi adeemsi yaalii sammuu ati gootu kun sensory memory activity dha jedha. Kun soba. Sababni isaa short term memory activity dha kan inni ta'uu danda'u. Kunis sababa ta'uu kan danda'u sensory memory kan jennu akkuma beekamu waan tokko sammuu keessatti galfachuudha malee fudhachuu, inkood gochuu, inputii godhachuu, galfachuudha, galmeeffachuu qofadha. Kanaan alaa galmeeffatanii galmeen immoo istoorii barbaada. Kana booda attentioniidhaan gara short term memory dabarsu. Short term memory, working memory, primary memory, active memory jedhama jenneerra. Sababni isaa kan inni akka jedhamuu fi short term memory keessatti hojiitu hojjetama. Yeroo muraasaaf sekendii 20 hanga 30 kan fudhatu fakkeenyaaf kan akka shamaddaduu, kan akka memorize godhuu, kan akka xiinxaluu, karaa deddeebiinii jechuu, kan akka rehearsii gochuu. Isaan kuni rehearsaliin kuni short term memory keessatti geggeeffamu jechuudha. Malee sensory memory keessatti geggeeffaman. Kanaaf bilbila nama harkaa fudhattee nama kan biraatti himuun maqaa nama gaafattee nama kan biraatti himuun sensory memory activity hin jedhamu. Short term memory activity jedhama yookiis memory gabaabaa san jedhama jechuudha. Maaliif turtiin sensory memory dha sekendii 2 yoo baay'ate immoo 3 jenneerra. Wanni kun immoo sekendii 3 ol fudhata waan ta'eef deemee osoo hin jaallatin gara short term memory tti darba. Lammaffaa immoo hojii xiinxaluuf dubbachuu fi tarkaanfii fudhachuu of keessaa hin qabu sensory memory. Kan inni qabu fudhachuu sekendii 1-2 istoorii gochuu san booda hojii kan biraatti deebi'u jechuudha. Sensory memory. Short term memory garuu information fudhatame kana xiinxaluu, itti yaaduu, isa kaan baasu, isa kaan gashuu jechuudha. Output or for a longer period of time itti fayyadamuudhaaf itti fufsiisuu jechuudha. So deebiin kana guutummaa sirriidhumatti yookiis completely or automatically false ta'a jechuudha. Deebiin kana false ta'a jechuudha. Sababni isaa hojii short term memory ti malee hojii sensory memory miti. Number 8, forgetting is an aversive activity at any cost. Aversive jechuun negative jechuudha. Aversive jechuun disadvantages jechuudha. No. Irraanfachuun yeroo hundumaa gocha badaa miti. Kun amma gocha badaadha, gocha gaarii miti jechuu jira. Lakki gocha gaarii kan inni itti ta'uu danda'utu jira jechuudha. Sababni isaa wanti irraanfatamuu qabu waan ta'eef. Wantoonni dhiifamuu qaban, wanti irraanfatamuu qaban qabu waan ta'eef. So this is false. Fakkeenyaaf wanta nama miidhuu, wanta nama jeequu irraanfachuu qabna jechuudha. We have to forget. Things to be forgotten. So the answer is false. For example, theories of forgetting keessaa tokko motivated forgetting. Motivated forgetting kan jennu waan tokko beennee feenee irraanfachuu, wanta nu jeequ, wanta nurra ga'u, miira fokkisaa, gocha fokkisaa sammuu keenya jeequ kana beennee irraanfachuu jechuudha. Even kuni Sigmund Freudin defense mechanism keessaa tokko jedhee waama. Innis repression jechuun self protection mechanism from something that disturbs you, from something that leads you to anxiety, depression and so on. Negative wanted kan isin geessu wayirraa of qusachuu of eeguudhaa fi waan tokko beekaa irraanfachuu oksuu unconscious part keessatti gadi fageessanii kaa'u jechuudha. So that's false. Aversivity yeroo hundumaa aversivity at any cost aversivity ta'uu hin danda'u. Number 9. In all theories of emotion, subjective experience is the initial element of emotion. In all theories of emotion, subjective experience. Subjective experience is initial element of emotion. Amma emotioni theory gosa afurtu jira jenneerra. Isaanis James Lang, Cannon Bird, Shachter Singer and Lazarus jennee jira. Isaan kan arfanuu keessatti iyyuu subjective experience kan jedhamu elementis jalqabaati jedha sirriidha. Elementoonni bebbeekamoon sadan jira silasinii kaaseera. Isaanis subjective experience, physiological response and behavioral response jedha.
isaan kana keessa subjective experience stimulus jechuun wanta currisa yookiis emotionii miira namaa kan kaastu yeroo jalqabaatiif subjective experience. Subjective experience kun waan xiqqoo nama naasisu karaa irratti namatti dhuftu sarii namatti dhuftu irraa kaatee yookiis waan xiqqoo nama gammachiisu qarshii tokko lafaa argachuu irraa kaasee waan guddaa nama naasisu kan akka nama jaallatan dhabuu kan akka balaa konkolaataa kan akka lootiriin namaa bahu kammii gosa emotionii yookiis miira gurguddaa keessatti kan nama geessu kaateen kamiyyuu gocha kamiyyuu stimulasiin kamiyyuu subjective experience jedhama. Kanaaf theory of emotioniin kamiyyuu subjective experience irraa eegalte jechuudha. Kanaaf kun deebiin isaa true bareedaa ta'a dhugaadha jechuudha. It's true. The order of memory process, number 10. The order of memory processes is similar in both animals and humans. The order of memory processes is similar in both animals and humans. Tarreeffamni adeemsa memoriidha namaafis bineensaafis wal fakkaataa jedha. Dhugaadha. There are three processes of memory. Madubbanne, encoding, storing, and retrieving. And this is the same both for animals and humans. Sariin tokko mana baatee manatti deebi'uudhaa fi mana ishee yaadachuu qabdi. Adeemsi isheetti mana ishee yaadattu istoorii irraa jalqabdu. Kuusuu irraa yookiin ol kaawwachuu irraa seevii gochuu irraa. Eessaa jalqabdi ree? Inkoodingii irraa jalqabdi. Galmeessuu irraa jalqabdi. Inkoodii sana booda istoorii gootii sana booda retriivii gootti fayyadamtu jechuudha. So kanaaf wal fakkaata jechuudha. Adeemsi meemoriidhaa namaafis bineensaafis wal fakkaata kan jedhu sirriidha jechuudha. So this is very nice. Thank you so much. These are the basic 10 questions. Gaaffiin kun kudhan haa ta'anu malee waan baay'ee kan isin barsiisanidha. Baay'een isin galateeffadha. Galatoomaa. Kanatti aansuudhaan immoo paartii lammaffaa irratti gaaffii filannoo 42 kan ammallee faayinaalaaf isin qopheessu wajji dalagna. Nabira hin hafnaa isiniin jedha waan kana sheerii godhaa laayikii godhaa koomentii godhaa ana maamila keessan fira keessan lamii keessan asxaan Professor Abbayaa Afaan jiraadha milkaa isiniin jedha guddaa galatooma Bonanza Wisdom Channel. Be a member, subscribe, share, like and comment for your friends on your Telegram, Facebook and other social medias. Bulayyan keessan firoottan keessan hiriyoottan keessan afeeraa channel keenya guddisaa kabroollee walitti dhufna akkuma kana miseensa Telegram groupii Bonanza Family jedhu ta'a. Kanammoo eessan isiniif ka'a, commentii jalan isiniif ka'a. Ulfaadha. Thank you very much. Have a good time.